Lola mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti adeemaa ture keessatti kan booji'amanii loltoonni mootummaa federaalaa 1,000 ta'an jimaata darbe adoolessa 9 bara 2013 gallakkifamuu isaanii mootummaan naannoo Tigraay himeera. Magaalaa Maqaleetti kan argamu wiirtuu booji'amtootaa namootan qindeessan keessaa tokko kan ta'an obbo Mulugeetaa Dabaalqee akka VOA'tti himanitti booji'amtoonni waraanaa kun akka aadaa saba Tigraayii fi seera booji'amtoota addunyaatiin mirgi namummaa isaanii kabajamee fi erga turanii booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi gallakkifamaniiru jedhu. በዛሬው ዕለት አስፈላጊው ትምህርት ተሰጥቷቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ አንድ ሺህ ለቀናል። erga barumsi barbaachisaa ta'e kennamee fi booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi guyyaa har'aa warra dursi kennamuu qabu keessaa booji'amtoota 1,000 gallakkifneerra. Booji'amtoonni kun akka isaan atileetota hin taane waldaan fannoo diimaa addunyaa fi dhaabbileen miidiyaa adda addaa ifatti arganiiru jedhan obbo Mulugeetaan. Itti dabaluudhaanis booji'amtoonni kun kan gallakkifaman duguuggaa sanyii saba Tigraay irratti raawwachaa jira isa jedhanii ittisuudhaaf akka ta'e ibsamuusaa gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Xibaa magaalaa Maqalee irraa gabaasa qopheesse keessatti ibseera. Fulbaana yookiin maskaramii darbe raayyaa waraana ittisa biyyaatti makamuu isaatii fi waxabajjii 19 bara 2013 booji'amuu isaa naannoo bulchiinsa Amaaraa bakka Dabra Taaboor jedhamu irraa akka dhufe kan dubbate loltuun Siisaay Marawwii jedhamu rakkinni jiru karaa nagaatiin hiikamuu qabaa jedheera. እኔ በነገራችን ላይ አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ይገደላሉ ሌላ ክልሎች ግን ይለቀቃሉ። kanaan dura booji'amtoonni naannoo Oromiyaatii fi kan naannoo Amaaraa hin ajjeefamuu waan jedhutu dubbatamaa ture. Ergas dhufnee garuu rakkoon nu mudate hin jiru. Hunda keenya walqixa ilaalanii amma ammaatti haala namatti tolu keessa turre. Kana booda immoo maatii keenya biratti deebinee namni hundumtuu akka karaa nagaatiin deemu gorsina jedhee yaadaa jedheera. Loltuun Sannaayit Mulunee jedhamtu waxabajjii 21 bara 2013 booji'amuu ishee himte bakka wiirtuu booji'amtootaa keessatti midhaan nyaataatii fi bishaan dhugaatii akka argachaa turanii dubbatte. Yemmuu bakka dhuftetti deebitus barumsa isa addaan kutte itti fufuu akka barbaaddu haasofte. የትግራይ ህዝብ በጣም የዋህ ነው። ምክንያቱም ቢያንስ እኛ እነሱን ለውጊያ ነው የሚመጣን ማለት ነው። እኛን ለመዋጋት መጥተዋልና sabni Tigraay baay'ee gaariidha. Nu balleessuu waan dhufaniif nusi isaan hin balleessinaa jedhanii hiyyaan haala gaariidhaan nu simatanii amma ammaatti nu kunuunsaa jiru. Waan hundumaa waan hin argeef amma barumsa kootti deebi'ee itti fufuun barbaadaa jette. Warreen jimaata darbe gallakkifamaniin alatti booji'amtoonni biroo 1,000 lakkaawamanu akka jiran humnootni mootummaa naannoo Tigraay beeksisuu isaanii Mulugeetaa Xibaa gabaasa Maqaleedhaa qindeesse kana keessa